Liinan bakka tanaan beeytu. Dhageette viidiyoo keeriyaan si agarsiiftu jedhe ati mootu mana kanaa gadi ba'uun qabdu dhagaan baay'isiin jedhutti walii galla. Hayyee hin deemu maaliif beenaan jetta akka buleetii jechuun na laaltee. Waa akka buleetii baay'ee jechuun kiyya bar yoo an waa bitadhu bakka kanaa dhaqee bitadhu siin jedhe malee mana kanaa gadi hin baatu. Ana afaan uummata diimaa kanaan beeku hiriyyummaa naa bitu hin deemu mana keessanii. Kalaas. Yoo keeriyaa jala deemte yookaan immootu akkaata sanuyyuu gaafa sanuu wajjii ba'a. Immoo yoo san hin ta'in agarteemi ammallee akkuma viidiyoo irraa agarte san si godhanii akka ati nallee mitu akka ati keeriyaa illee mitu akka ati liinallee miti si godhuuf deeman. Liinan immootu jaalatteeti miti tokko yoo jette bakka kana hin beektu liinan jechuudha bakka mana kana agartee miti hin beektu mana kana ani haaraa qabadhee sababa ummanni diinni nutti baay'ateef mana dho'isaa kanatti si badaduutti ture si galee. Xiqqisha dhugeetti ilaala. Laa dhugi qajeelituma. Waa takka dhuge si garsiisaanillee dhuge. Wallahi wanta kan qabu dhuge. Si sobaanni. Isoo taa'eetti ilaala akka inni waan godhu ilaala. Laa waa takkaan qabu. Waa takkaan qabu barfaa'u siin taphadde an dhugi kaayyaa bishaan. Dhugi bishaan ayyaa. Waay bishaan irra biyya Yemen jirtan an ta'e fi qilleensa nagarra gabbee biyyuma tana ilaala jennaan. Gabbaasee si garsiisa bishaan dhugeeti. Burna wajji deemtee. Wajji deemta keeriyaa wajjin. Magaalaa keessa deemtee ilaalta yaa dhugi bishaan. Kalas bareedadha. Hayyaa dhugi kam. Dhugi. Siita akkasatti waa takka illee nu shakkin. Duubaan akka biyya naan beeku akkamitti. Immootu asii gasi baasuu hin danda'an. Akkamitti. Maaliif jennaan? Duuba kana jettee gabbaatee bishaan maan obaaf taree. Laa akkaataa itti baatu jira faa'u. Jechuun si miidhuuf osoo hin taane viidiyoo si garsiisa. Duuba yoosuu maqaa isaan taa'u laayidhaan jiru nama najjee. Laal viidiyoo si garsiisa. Kala biyya faranjii jirtan an jentan uummata diddiimaa sanii laaloo gabbeeka. Way ka dhaggeeffadhu sitti maa waan asiin jedhu dhaggeeffadhu sitti maa waan an jedhu dhaggeeffadhu maal godhaan laala nama waan an jedhu dhaggeeffadhu sitti maa nama waan asiin jedhu jira. Maaliif gasi hin baafne beekta? Diina jira. Diina akkam? Diina viidiyoo amma si garsiisa. Mucaa tokkotu jira ammallee isin jala kaan liina iyyuu boochisu jiran si galee. Tuuba naaf liina wal bira hin dhufne maalitti na beeka inni? Inni keessa ni beeka? Anaa na barbaadu jira bar sababa keessan sina jalaa fuudhanii si maraachuuf si barbaadu jira. An si bira antii masumaan ta'a. Kanaafuu ati amma of eeguu qabda si galee viidiyoo illee si garsiisan. Keeriyaallee waa hundaa si himteemi si barsiiftemi. Kalas amma nu amanteemi akka nu obbolummaaf si wajjin jiraachuu jiru. Kalas ani sin biraan deemu liina teenya bira illee hin dhaqu asumaan ta'a. Waa diina jira beete si qabanii ammallee si maraachanii akka duraa sanitti akka duraan nu goote garteemi viidiyoo guutuu keeriyaa itti garsiiftemi. Na garsiifte. Akkasaan ammallee sanii karaa sanirra si deebisanii way beektaa tamma waan san godhuu kee way beektaa osoo viidiyoo si garsiisu. Kanaafuu ammallee mootu akka si godhuu barbaadan si barbaadutti jiran hatta ana suuraa kiyya olii gadi bittinneessanii arabni guutuun na barbaadu jirti hatta yoo anaa qaban siifi keeriyaan wal biraa deemuun qabdan akka tasaatu yoo an qaban jechuudha keeriyaan waan gadi boo khalas biyya faranjii gaafa baradhee silkii bitadhee silkii naani bitta waa hundaa siif hin binnanu waa takka sodaatin ati sii binnaa silkii guddoo san naani bitta taati feete sii bita nagarre an xiqqoo san hin qabaa Isi miti jechuudha waa qabattee deemtu sun nama ajaa'ibsiisti. Ati amma dhaggeeffadhu keeriyaa isii jabeessuu qabda mana kanaa gadi ba'uun qabdaati sii galee isin lamaanuu mana kanaa gadi ba'uun qabdan hatta yoo an qabame na barbaaduun deemina aniin ba'aa akkatti. Huccuntan illee hin beektu ati kun biyya kenna nuti dabarfaa. Biyya teenya duuba akkana uffatanii deemaa oolani. Biyya kanatti kana malee hin deeman ala keessa yeroo deeman. An biyya teenyatti nama salaatu malee nagar. Laal kana si bitee gaafa ati fayyitee nagaa tarte jette magaalaa kana hunda keessa deemee si barsiisa. Waay fayyitee jechaan olin isin lamaan maal taatan saan fayyan qaba kunooyi. Fayyaa qabda inni beeyna dhaggeeffadhu. Nama nigaalaa waan taate si himuu yaadu. Bara kanaan jettu giza Yusuf hin jirre Yusuf jiraatu baatus waa hundi natti waa takka illee nagarree fi maali. Faawolaa nama viidiyoo hunda sin garsiisu jedheeti malee anuyyuu Yusuf illee miitee nallee miitee. Akkuma gosti nuti dhiifama naa godhu sin geessan gartee huccuu hunda sirraa cicciree faa'u qullaan si dhaabamu daba ofirraa qabduun baastaa ammoo amma ati silkii hin qabanne taami
silkii miti mallaqa hawusi kennanii mallaqa nama bituu bar biyya teenyatti telefoon isin jettanii san telefoonatti hin beekan silkitti hin beekan akkani janiin iPhone guddaa janiin akkana ni qabdan harka jira malee telefoona hawuu hin qabdaati mata sakkaa baase onyuun naabi gaafa Yuusuf gaara keessaa fuudhee asitti si galchuu san si qabnu san ansi harkaa fuudhe telefoona gaafa telefoona sii kennina asani kadura akhiyaa miti sun haarauma naabita kalas kabira si bita na tu si bita kiyasi kennu ayye kalas kiyan si kenna ayye akkasi jechuudha daawwattoota keenya kun akkuma gartan waa mucayyoon immoo kun akkuma agartan kana miskiinummaa isii argu jirtanii jechuudha daawwattoota keenya isinillee ammallee mootu kalas nu amanu isii argitanii jirtan nu amantee jirti jechuudha kalas akkana taanaan manuma kanaayyuu gadiin bahuu jettee jirti immootu viidiyoo isaanillee ni agarsiifne keeriyaa na agarsiitu jechuudha daawwattoota keenya isii wajjin jiru laa kasanin jedhu bar ka Feesal faa Feesal sanillee agarsiitu kaliinallee akkaataa liina godhu jiran haa agartu waa hunda rakkoo agarsiisee ana buleetti yesi dalte akkamitti waraana ayette yoo video hunda garsiise hin maraatti jeeteen firraa irraa dhufee yoo laa dhiis rakkoon qabu suuta waa hunda baratte yoo jette uf bartee diina qabaachuu bartee uf eeydi bar liina maaltu qabu jira sila nama jira malaal akka isin wal fixxan ka godhan sababa keeti kun hundi kanaafuu ati uf eeguu qabda sii galee isin shamar ana mana jala kaanimi hatta yoo anaayyuu qaban isin uf eeguu qabdan isin lama dubaati ati qabamtee khadiran uti dalaan akkamiin mana tatteenya sabaa kiyyaa qabamtee mootanu saba ani ufirraa ba akka jalaa ba'utullee ba'uni ba yoo qabameeyyuu akka tasaa ta'e hatta suuqa dararuu ture akkamittiin ati goddamtee an akkamitta bakka ati goddamtu anaa goddama khalaas laa tani laa amata lama naati tani nasi godheewu kanaan dhiifama si gaafadha lammadda sabaa kiyyaa goddamta laa atamma sammuun kee gammachuu malee gaddan fedhu siigalee nama miidhame waan ta'eef akkasi daawwattoota keenya inshaallah yoo rabbii jedhe jechuudha isii gammachiisu kalas waan qalbii isii gammachiisu maaliifuu isii rakkoo guddaa irra turte isinillee ni beektan waan ta'eef kanaafuu isii gammachiisuudha barbaanna malee nuti isiin akka gaddituun fedhu ani immootu Feesal kara fedheenuu yoo natti dhufellee seerallee yoo na qabsiise akka ba'u ni beeka rabbiin qaba inshaallah waa takka nan gootuu siin jedhe Feesal wama takka illee hin fiddu ana wanta ani rifadhuuf jechuudha ijoollee maafi malee ani kara humnaati yoo na qabdan naa salphaadhayyuu kara humnaatiin yoo natti dhuftan naa salphaadhayyuu akka itti ba'u ni beekaa jechuudha saniifuu keeriyaa fi faawulleen uf eegaa isiniin jedha amma mootu isaan nutti qabsaa'u jira nullee mootu sammuu keennan qabsoofne isaan mu'anna Feesaliin hin qaba guyyaa tokko yoo rabbi jedhe akka itti qabu ni beeka seerallee ya Feesal jechuun maqaa namaati Oromoo maayyuu kaya maal Feesal maqaan akkana ganduma keessanuu ta'uu waliin nummaanu inni moo faabar wajjin uumee turtee wudu ammoo hin beektu an nama takka Feesal jaamuu karatti dhageetti sin beeku inni illee hin dhageenyu Feesal beekaa Feesal qawruu afaan beekan qawruu afaan beekan Feesal maa hin beektu ati hin beekan an Feesal maalii isin jettan hunda hin beeku liina dhaa'u khalaas gana hin fadhaan yoo isin as taa'utti Feesal miti miyyoo guddoo Firsal intala Firsal jedhama maal dhagarre amboo anna uma takka on agarre asumatti ndifa gare malee nama isin jettan kana takka illee argee hin beeku faabar dhiiga siisan natti argiteetu dhiiga hundina irraa buusisu turte ammoo eeqa an dhiiga lafattuun arge kaan ilaaluu qooqifachuun fada malee dhiiga namaa akkamittiin sirraa baas dhiiga namaa lafattuun arge sandis keeriyaati hin amma gaggabaan kalas dhiisate amma jedhe waan asin jedhe qofa goota amma booda khalaas an liinaan teenyas asin natti hin dhufin maaliif hin feene dallaalatti na naqanii kuno oromoo warroolii biratti na erganii oromoo warroolii na tummu turte isuma bichaattu garaan alaafi malee laa aboo namni situ hin jiru oromoo warroolii faawo isin qa oromoo warrooliiti isin oromoo wargadii hin jenni laa nuti argiri nun jaani nuti oromoodha nuti oromoo asliidha isin amaara bar haa taanu wayyee argaa daawwattoota keenya waan isin jedhe nuuyyuun beektu akka eenyu akka isin jedhe silaasi eenyu akka isin jedhe mana giileetti yaafatti hin dhageessisee karaa yaan maal siin jedhani oromoo warroolii ifirraa eegii akkana naan jaan nama qabatanii nama dhiisanii nama taphatanii naan jaan
Ahaa yeroo karaa deemuuf deemtan san Oromoo warra olii eeggachuu qabna jettanii mari'attanii Oromoo warra olii san ta'uu maaliin nu beekta duuban afaan keessaniin gisee karaa yaan bas namaan natti malee aan gisee rafee qoon asumatti ni fargin biyo karaa sama kanatti hayya bas atama hayya amma booda akka mara san sugoonere akka mara nan goone qaagizeen sin laalo qono isi waan gaarii dena hojjettanii yakkana too turte maal lan jettanii liina teenyarra misiniin natti liina illee natti hin dhufin Oromoo roliiti waan fedhe taatus afaan Oromoo tokko dubbanna liina teenya sin fadu warra keenya sin fadu leesh warra keessa maaliif hin feen warra keenya waan hin jibbeef moo hanga Oromoo warra liina tumtee akkana naqixaatu turte maaliif yeroo namni namni si tumen jiru barfaa'u nama siirisee godhan malee asii shanshalataan akka saree maraattiitti ati narraan hin eenyuun na hidheesaan barsun san dhiisi kaatama keessaa bahiiti waa hundaa suuta suuta sitti tona baraan inuu gan hoon du'ee laaddi seenuun irraanfadhu seenaa kana qalas waa hundaa viidiyoo keeriyaan si agarsiitu kanaafuu diinni akka isin hammaate arguu jirtaa si garsiisalle keeriyaan amma tana viidiyoo si agarsiiftu akkaataa liina godhanillee amma si agarsiiftu keeriyaan qalas waa'ee liina nattaasaan oli Yusuf laa liinaan badiin qabdu nama si jecha miidhame dhaggeeffadhu hangamitti hayyee hangamitti har'a guyyaa meeqa kan mana kana dhufeeni maaliif na biraan dhufeen isin rakkoo keessa jirti bar isin ammayyuu isin rakkoo maali hayyee viidiyoo keeriyaa amma sa'aatii amma tana si agarsiiftu ani nama nu viidiyoo sillee laa dhaggeeffadhu kan dhiifama gaafataniina dhayixeetu riilaaniina gaafa dunarraa kota geessi garsa akkamitti dhuftee na laaluu dhabde asitti bar liinaan bakka tana beeytu faa'u liinaan bakka tana beeyti mana kana namni tokko hin beeku silaa liinaan beeyte isii jala dhufanii siyyuu qaban ammallee akkuma duraanii sanitti jechuudha liinaan bakka tana hin beeytu dhageette viidiyoo keeriyaan si agarsiiftu jedhe ati mootu mana kanaa gadi ba'uun qabdu dhagaan bahi siin jedhutti walii galla hayyee hin deemu maaliif beenaan jette akka obboleettii jeetiin na laalte waa akka obboleettiiti bahi jechuun kiyya bar yoo an waa bitadhu bakka kanaa dhaqee bitadhu siin jedhe malee mana kanaa gadi hin baatu ana afaan uummata diimaa kanaan beeku heeriyyumaan naa bitu hin deemu mana keessanii kalaas hayyee yoo keeriyaa jala deemte yookaan immootu akkaata sanuuyyuu gaafa sanuu wajji ba'a hayyee immoo yoo san hin ta'in agarteemi ammallee akkuma viidiyoo irra agarte san si godhanii akka ati nallee mitu akka ati keeriyaallee mitu akka ati liinallee mitu si godhuuf deeman liinan immootu jaalatteeti miti tokko yoo jette bakka kana hin beeytu liinan jechuudha bakka mana kana agartee miti hin beeytu mana kana ani haaraa qabadhee sababa ummanni diinni nutti baay'ateef mana dho'isaa kanatti si badaduutti ture si galee akka nam tokko si argeen harkaas hin baane sheexaanni akkasi wanti hin goone waa meeqa ganaa keeriyaa nama viidiyoo si agarsiiftu bishaan kana maaliif dhugisiin jedhe beeytaan dawaa qaba dawaa silaaf dawaadhaaf walii galatti maal gootati dawaadha wanti hunduu akka ati rabbiin nagaas jettu numan dhugaa waanumatti naan jettu numan godhame waanumatti ansirra raawwadde sanumaafu qaanfadhe waan liina illee hin komatin hin komada liina akka ittiin komanne